Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya kun Maraan Miidiyaati. Odeeffannoo guyyaa irraatiif qindeeffannee qabannee dhufnee jirra. Odeeffannoo guyyaa irraa waliin anjuunsi ayyaana asii waliin turtii kan hin taasisu ta'a. Hanga xumuraatti waliin tura. Odeeffannoo keenya guyyaa irraatiin ulfa baasuun sababoota du'a dhala namaa isaan gafaa ta'ee jira jedha. Odeeffannoon arganne dhalli namaa sababoota garaagaraatiin lubbuun isaa kan ba'u yoo ta'eyyuu dhukkuboonni akka sababa kaanitti kan maqaa dhaamanidha. Odeeffannoo dhaabbata fayyaa addunyaa biraa bahee akka mul'isutti garuu ulfa baasuun sababoota du'a ilmaan namootaa isaan gafaa ta'uu bira darbee harka caalu qabatee jira jedha. Gabaasa Worldoomeetirs wabeeffachuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa akka jedhetti bara 2025tti daa'imman sagaleen isaanii dhaga'amiin miiliyoona 73 ta'an sababa ulfa baasuutiin addunyaa kana ijaan argina fanii jedha. Lakkoofsi kun tilmaama dhaabbata fayyaa addunyaa waltajjii daataa hordoffii addunyaa Worldoomeetirs jedhamu qindeessarraa kan fudhatamedha. Walumaa galatti Worldoomeetirs waraqaa ragaa dhaabbata fayyaa addunyaa irratti hundaa'uudhaan waggaatti ulfa baasuun addunyaa irratti dubartoota umriidhaan waggaa 15 hanga 49 jiran 1000 keessaa kanneen 39 ta'anii gocha ulfa baasuu ni raawwatu jedhameera. Kanas Kiristaan Deelii du'aa sababoota dhibeewwan garaagaraatiin dhufan waliin wal bira qabee madaaluudhaaf yaalee jira. Haaluma kanaan bara 2025 darbeetti kaansarii lubbuu namoota miiliyoona 10 dhukkuboota tamboo xuxuraa wal qabatanii dhufan ammoo lubbuu namoota miiliyoona 6.2 akkasumas dhukkuba daddarboo kan ta'an namoota miiliyoona 17 kan galaafatan yoo ta'u HIV AIDSinis immoo namoota miiliyoona 2 ajjeesee jedha. Dhaabbanni Worldoomeetirs jedhamu kun baay'ina uummataa dhaloota du'a oomisha konkolaataa maxxansaalee kitaabaa fi gadi lakkifamuu kaarboon daayoksaayiidii hordofuudhaan akkasumas ragaalee garaagaraa qindeessuudhaan kan of harkaa qabu yeroo ta'u bara 2025tti qofaa namoonni miiliyoona 140 ta'an sababoota dhibee garaagaraatiin akka lubbuun isaanii darbe gabaasee jira. Kanneen keessaa miiliyoona 67.1 kan ta'an sababoota dhibee garaagaraatiin lubbuun isaanii kan darbe yeroo ta'u kanneen hafan sababa ulfa baasuutiin lubbuun isaanii darbee jedha. Kanas immoo ulfa baasuun dhibbentaa 52 kan qabatudha jedhee jira. Lakkoofsi kun dhuma bara 2025tti ifa bahee ture. Egaa daa'imman waggaatti lubbuu isaanii dhaban kana baay'ina uummata biyyoota addunyaa tokko tokko wajjin wal bira qabnee yeroo ilaallu waggaatti biyyi Taayilaand jedhamtu kaartaa addunyaarraa akka badduutti herregama. Taayilaand baay'inni uummata isheetii miiliyoona 71.5dha. Kana jechuun waggaatti baay'ina uummata Taayilaand qabdu kan caalu lubbuun daa'immanii kan darbu ta'a jechuudha. Kanaafuu gochi ulfa baasuu haala kanaan sababa du'aatii daa'immanii mirga isaanii falmachuu hin dandeenye amma kanaafi sababa du'aatii ilma namaa isaan gafaa ta'e jira jechuudha. Daataan kun bara 2024tti illee miiliyoona 73 kana akka ture ragaan dhaabbata kanaa ni mul'isa. Odeeffannoon bara 2010 akka mul'isutti yeroo sana waggaatti daa'imman miiliyoona 56 ta'antu lubbuu isaanii dhaba sababa gocha ulfa baasuutiin jechuudha. Haa ta'u malee gochi kun yeroodhaa yerootti saffisaan dabalaa dhufuusaa odeeffannoowwan amma ba'aa jiran ni argisiisu. Kiristaan Deelii dhaabbata fayyaa addunyaa fi Worldoomeetirs odeeffanneerra.